sora ililchaan karabasa maruudhaan gararasa keekii nadaatisa Durabbaan ililchisan hidhaasaanii midheeysa barbaadhaan ugaggeeysa Gammachuun irraa isinii wajjii yoomuu hawaartu kananii famaa wallee horaa farritii teessan haataatu guutu Mugaddaa eeyba bal'oo malee rakkoon argina gammadaa hiree teessan irraa fedhinnaa teessan hundaa argadha jiruu badhaadhaa keessatti waaraa Sani gotan afera singa badaaf walgeenyarra uffuu fi ate wajjinu tura mayraa dagaaga ilmaanii sora ililchaan karrabaasa maruudhaan gararaasa keekii nadaatisa Durabbaan ililchisan hidhaasaanii midheeysa gabaadhaan ugaggeeysa Rogayyuu baheetti kaafii guddaa walgahee dhufee dhiraa fi adii keessanii wajjin kan manguddootii seebatti fufee Gargaraa duubri dhiichiisa wayduun isin dabalee cidha keessa namuuf ajaa'ibu Ayyaana akkanaa takkee argata ta'ee baadaa fi abbaa qabu Gotan afera singa badaaf walgeenyarra uffuu fi ate wajjinu tura mayraa dagaaga ilmaanii sora ililchaan karrabaasa maruudhaan gararaasa keekii nadaatisa Durabbaan ililchisan hidhaasaanii midheeysa gabaadhaan ugaggeeysa Lalisa mayraa gaaddiisa keessan marti haa ta'u waliif uumamtan qindii wareeltee hamtuu takkallee isin haa ta'u Warra wajji totorra'ee horeetti oolee sajoodhaan taa'u caayaalmanii isin haa godhu rabbii ol ta'e umrii dheeraadhaa turaa wajjin Sani gotan afera singa badaaf walgeenyarra uffuu fi ate wajjinu tura mayraa dagaaga ilmaanii sora ililchaan karrabaasa maruudhaan gararaasa keekii nadaatisa
Durabaan edichisa Kidasaani midaysa Gabaadhaanu gaggeessa Gammachuun irraa isinii wajjii yoomuu hawaartu kananii famaa wallee horaa harritii teessan hataatu guutu gaddaa'ee babal'oo malee rakkoon argina gammadaa hiree teessan irraa fedhinnaa teessan hundaa argadha jiruu badhaadhaa keessatti waaraa. Ilmaanii toraa Ililchaan kana baasa Baruudhaan gara raasa Qixxeessii na daakkisa Durabaan edichisa Kidaasaani midaysa Gabaadhaanu gaggeessa Gammachuun irraa isinii wajjii yoomuu hawaartu kananii famaa wallee horaa harritii teessan hataatu guutu gaddaa'ee babal'oo malee rakkoon argina.